Ashama harka fuuni hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtu YouTube kiyya subscribe like share gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jecha asumaanii akka itti sinabootti dalagan isiniif himuufan dhufe tokkoffaa jechuudha. Kunooti kun soogidda meelee yookiin afaan arabaatiin meeliin jedhama yookiin soogidda shaboo jedhama. Kun ammoo irshoo kaameraadha. Akkanatti bakka tokkotti asitti buufanna. Kuniin ammoo sukkaara maankaa 3 maankaa guddaa jechuudha. Maankaa 3 sukkaara asitti bakka tokkotti buufanna. Kuniin ammoo adii booder jedhama. Adii booder yoo hin jirre ammoo adii maraayillee fayyadamuu dandeessu. Kun ammoo maankaa 6 jechuudha. Kan itti fayyadamu ni barbaada. Akkuma isinitti toletti kaasa daqiiqa kaasa kam akka ta'e illee isinitti hima. Maankaa 6 fayyadamtanii jechuudha. Bakka tokko buufattan jechuudha. Kun ammoo baking powder jedhama. Afaanii kennaan akkasuma natti fakkaate baking powder jedhama. Salli asitti buufattu. Amma hunda isaatu maankaadhaan asitti waliin makannaa jechuudha. Hunda isaatu jechuudha. Amma kun ammoo didiiga jedhama. Tahiin koyetti yookiin ammoo didiiga jedhama. Masneetti tole jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani kaasa 3 fi gimmaasha fayyadamuu barbaada waan ta'eef kaasa 3 fi gimmaasha waan fayyadamuuf tokko jedheera. Kun ammoo lammaffaadha. Kun sadaffaadha. Kun gimmaasha isaati jechuudha. Akkasitti bakka tokkotti kennaa jechuudha. Sama bilbila harkaan qabadhee isiniif waa buttiin jira. Kanatti guutuu isaa walitti mannaa jechuudha. Erga walitti mannee kaaneen booda bishaan daafii akkuma harka keessanii jijjiistanii isiniif mijaa'utti jechuudha. Kun ammoo zibdaa jedhama yookiin ammoo dhadhaa biyya keenyaa jechuudha. Zibdati maraayii jedhama. Afaan arabaatiin ammoo zibdati maraayii jedhama. Afaan keenyatti ammoo dhadhaan jedhama jechuudha. Baffata kun ammoo booda irratti ammaaf ammoo zayitii kun akka zayitii biyyaalaa rooba jechuudha. Isa kana akkanatti itti buufannaa jechuudha. Akkanatti bishaanis mukaan sadama jechuudha. Isuma kana jechuudha. Kaasa lamatti buufadhee jira akka harka keessanitti jechuudha. Amma bilbila harka tokkocha waan qabadhaa jiruuf jiiseet walitti deebina hanga walitti deebinuun nagaan turaa isiniin jira. Jiiseet walitti deebinee jirra akkanatti kun jechuudha. Hanga sa'aatii maashi sa'a waleegna sa'a tokkoon booda walitti deebinaa jechuudha. Akkanatti masaaja goonetti zibdaa gubbaa dibee jira. Amma hin lafaa jechuudha. Walitti maraa jechuudha. Walitti deebinaa waan akkanatti sukkaara boodarii fi gerfaa jechuudha. Gerfaa daakuu jechuudha kan bullaa'ee walitti matta gubbaa isaarra kana gubbaa dibdaa jechuudha. Deebiteeti waliin martaa jechuudha. Walitti liffita jechuudha. Amma walitti maree jira. Keexxa jechuudha. Keexxa uffata hodhamu isa jechuudha. Maxxaqoo yookiin ammoo keexxa jedhama. Isaanan mura jechuudha. Muree walitti deebina. Akkanatti mareera jechuudha. Obboleeyyan xiyya kun akkuma isin jedhee ture kun amma muree jira. Fuuna keessa kaa'achuu kan deema. Kana fakkaata. Seenna bilchaatee jedhetti illee isiniif maraa akkasumatti
hanga walitti deebinuuf nagaa naturaa laayik sheer gochuu hin dagatinaa sun jechaati. Kun akkana fakkaata bilchaatee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Nootii akkana fakkaata jechuudha. Kun akkuma jennee hojjetee jira. Walitti deebine kana fakkaata jechuudha.